sheekotiin dubartii jaalatti jedhanii nurra didan. Nuti himnee beeki sheeka takkaan dhoysine. Sheekotiin akkanumatti dubartii marroo gootii hin dhagayinaa kanneen jedhanii nu jalaa diddan. Nu jalaa diddan. Amma immoo deemtanii hojiin itti dhufu. Sheekotiin dubartii jaalatti jedhanii nurra didan. Nuti himnee beeki sheeka takkaan dhoysine. Sheekotiin akkanumatti dubartii marroo gootii hin dhagayinaa kanneen jedhanii nu jalaa diddan. Nu jalaa diddan. Amma immoo deemtanii hojiin itti dhuftan. Amma falli jiru gowwaan taanu. Dubartilleen waan dur akkoosiitii fi haadhasiitii fi abaabiyyee godhan san narraa kafaluuf deemuun sirriimi. Dhaga'ee dhugaa siimaa beeku. Sirriimi narraa kafaluun warri akkasuma wal godhe kute nuti waliin as jirra. Malli keenya maaluma waliin jenna malee hijaa walirraa kafalatutti yoo deebine hawaasa taanee jiraachuu hin dandeenyu beeku. Namni waliin mufatuun numa jiraa beeku. Guyyaa tokko Ameerikaa himee ture ni mufanna. Jaartillee jaarsi ni lolaani ni sokkitillee hoggaa isiin hulaata gadii tanaan baat inninis hulaa oliitiin bee naa galchaa jechuun manguddoo fudhate. Akkasii bar takka jalaafnee beenu beeku. Akkasii barshee hulaa tanaan hogga sokkituun baa isiin baat inninis hulaa saniin bee jaarsa gandaa fuudhee aboo rabbii jaa haadha ilmaanii xiqquma afaan wal bannee na jalaa deeme naa galchaa ja. Akkana wakanaame maaliif ustan godhe? Akkanuma yoo hiye naa galchaa jennee jala deemne namni gariin harkallee jarjaraa gaariimi dhawee haa dirmammeessee yoo haa'u cabsullee ni jira hoolaa fidee buulee qalee araarsamaatiitu. Jara kanaa wanni jiru yoo akhi namaa aartanii jaarsa ofirraa xiqqoo gaxariitan jala deemaa galchaa. Galchaa jaran. Antiyyallee hin jenne ilmaanuma san deebisa numa jaa. Malu agam. Apa sih kala? Anti yang lain jenis ilmu deebisa. Yo jan, mal kabashe. Akkanatti yoo taane qofa wajji deemuu dandeenya. Tokko hijaa kafalatu ta'ee tokko immoo taarika durseenaa san qabatee saniin arrallee deemee alaan alu mana keessa deemee guungumu yoo ta'e hiikaan qabu. Hiikaan qabu. Ilmaan jabeessuun diin irratti faturraa. Bultii akkan diigamne godhuun diin irratti faturraa. Nabi alayhi salatu wassalaam abghadu al-halali ila Allah at-talaq. Wanni rabbi akkan jibu takka hiikaadhaan jirtu jaa. Shayxaanni nabiin akkana jaabee qajeeloo dhaggeeffadhu. Rabbi bala fuudhee malee hiikee rabbi sirraa haa qabu. Heerumtee malee hiikattee rabbi irraa haa qabu. Dhaga'ee dubbii gaarii ta'e. Heerumtee malee hiikattee hin dhageenye nu haa lagu. Fuudhee malee hiikee nu haa lagu. Amiin jedha qajeeloo boru rakkata. Ani lamallee deebi'ee du'aa hin godhu. Amiin illee duubaatullee wanni na yaachisu jiru. Amma sii galee ammoo gowwaa ta'uun kee na rakkisa. Gowwaa ta'uun kee. Nama arra guyyaan inshallah takka isiniin jaalage. Ani du'aa illee hin beeku miskiina. Sheekh Abdurrahmaan na gammachiise reefu du'aa inni. Arra immoo inshallah guyyaa doosee fi keeziin teessan hundi furmaatatti argattu inshallah. Abshir inshallah. Akkanatti namni waliin deemnee taayiba bahuu dandeenya. Nabi Muhammad akkiyyuu sallallahu alaihi wasallam. Inna arsha ibliisa alal maa'i jeebar kursiin beeta mangistiin ibliis bahar kana gubbaadha jeebar. Bahar biyya tamiiti ka isin irra yaatanii dhuftan sani Allahu a'lam. Liibiyaa sani moo ha Masriiti moo waa ha Ispaaniyaa kana moo waa ha uunoo Xaaliyaan san ta'u Allahu a'lam. Ammoo kursiin isaa bahar gubbaa qajeeloo dhaggeeffadhu hadiisa kana. Achirraa kursii qabu. Ganamuu dabballoota bobbaasa. Akka ramaddii jira. Akkuma bulchiinsi tokko caasaa qabu. Caasaa qaba namtichi sharrii sun. Caasaa hujii adda addaa namni hojjetu. Hujii diiginsaati beeku. Hujiin jaarinsaa keessa jiru. Hujii diiginsaa, hujii nama fashalsuu, hujii kuffisuu, hujii kanaati. Namuu gabaasaa galchaa beeki baabaafi. Nabii jaabeeki sallallahu alaihi wasallam.
gabaasa yoggaa galchan namu an akkana godhee gabaasan akkana jaa akkana hojjedhe gabaasan hundi jaa gabaasa kana keessa tokko dhufee jiru gabaasa keessa nama lama abaluu fi abalu jala dalagee bultii isaanii diigee jedhu gabaasa bee khana hunoo khadalagee jejeeba dalaydan akka dalaga miskiina wallahi amma sigale yoo hojjettan akkana hojjedhaa jechuudha ulfina maaragii dabaleef jee nama san kamitti irra gammade hundarra kamitti irra gammade kabultii diigisa yeroo xiqqoo afaan wal banne atis waan biroo si hasaasa isis waan biroo itti hasaasa eenyutu eenyu gadi Itoophiyaa jirresee isin bar biyya faranjii jirra bar freedom miskiina wallahi maal jeni magat freedom wallahi miskiina biyya faranjii hasaasin tun tasiti mi be nabi tese yo gari inu ana bar arkise achi gurra qabe isa fide bar hajus mazigale yo wali hisabbatu tal inni moasi ila yawmin annama jalakku سجلين هذا دوب رفوبات تكلي يو رفوبات أنما في السجودة إنني سخنا أو إلى ما نكون ولدها تندند والجوبا يو ولدها بقول سيد جلادم بقياتي إذا أنسي فيا جي مرات الله بولد به مرات الله بوجا ناتني قوفن أسمان قريت نقطة ثالو جي دو إذا أنسي فيا دا جي هو إذا فيا من مراتن مسكين والله جارسا جارتي ولدت مفتني من خيست قطع ولي قدر مي أنيس سهادو بسو نينجبرا مي إسي هادو بسو أنيس ما نيس سجودا في ميلان الراديكا مي هادو بسو كات أدار من مدوكو قلالي بي دبي ديرات قام صدفا دنگوني صداتا مي قام صدفا بدوني أكمو وجه الخول التارو ويا توقتي کو جارسي کو غرا لافه harka saa ol qabe yaa rab yaa malaa'ikota rabbi ari'iitu manaafi jaartii marmanoo keezeerti yaa malaa'ikota rabbi isiin achini dhageey yaa malaa'ikaa garamna ooftan amazii galee jawaabee fi warri kun warra jawaabee isaa yaa malaa'ikaa rabbi ari'iitu manaafi jettu tana yaa rabbi malaa'ikaa fi ajaji أو في فيديو ثاني يا ملائكة قربنا وفتر أكن اللي يوتال ركوتي خيسة قام صدفان في دين هذا جرجرتي ديرته دير ركو في والان تتي ركو والان إيرم ما دمله حركة خنودان قام صدفان في دين خبجي هاسي خبجان هانو جدو جرا خوني دين الله يو كدم نقفا به وين سيجو خون الدوها ما به ريفو قوا قرأو رئيس الوزراء الكندي جارتي أمتو كود سد وجتان هي خجتون قرأي ريفو رئيس الوزراء والله للرفاد يقول كارو رفاد شيخ نقوم على رون نزول واقرأ شيخ أما كود سد جارتي وجتاي أكلاي ما جنتي دبته خلق ورا بيسي قدام كيسان كمي جناني خنما فان شما خنا جيجي أفان خنما فان ديجا شما خن خم تو إسن كيسان قدام جاي بر ورا بيسا شيخ خنما فان شما خنا جيجي ما نبني أغلاي منستي جارتي هيو سرفة سوال ما جيتو خير اسمال نتكم قولني نيو ولما ونجرو نتهيكا وفابي نتي آدان تن آداتين نامي يا جولتين هاشنا سينا زبنا أباخي يافا هيكا ننجرتو شيخ هيكا درقين في ديبه فرتشان قوة وانجان دقيساني مئين فرتشان قوة بي warri qubee kun warra qubee dhiisi ijoollee qubee dhiisi ijoollee qubee osoo hin ta'in firtishaan goo warra kanaaf beekamu gariin namaa ta'uu oolu as keessa amma inni amma bulamni firtishaan goo osoo hin ta'in
aradatti firdishan goota kana maa godhan sanii hiika ummata keenya barsiisee beek gaafa abbaa kiyyaa hiika namni balaa yoo buutee hiikan beera sanii fi namti kisan ganda xarafa baasanii lafallee dhaabbatinaa jedhanii dhagarra dhaabanii akka balaan lafatti hin buune dhagarra dhaabbatanii walii kan dhagaa goggogarra akaakuun keenya akkas ture beek takkaa hiikaan dhageenye fuudhee dhageenye malee hiikaan dhageenye beek amma aalamni keessa jirru aalama wal sharafuu maaltu rakkoo kanaaf sababaa ta'e tokko dimokiraasii akka itti fayyadamnu wallaal akkasii beek mirga waan jedhan akka itti fayyadamnu wallaallee nu gube waliin gubne nu gube beek miskiina wallahi nu gube akka itti fayyadamnu wallaal sadaffaan lammaffaan aalama odoo wal bira taa'uu wal quuf meeqa jaloon dhageeffadhu jaarsaa jaartii odoo nagaa wajji taa'ee horuu jiru wal quuf salacha jikajuu miskiina wallahi na hifachiisa namti jokum kajuu guyyuu fuula tokko laalaa ooluun danda'an hifadhee kajuu aalama san keessa dhufte maaltu kanaaf sababaa ta'e haala alaa shari'aa gallakkise sarara gallakkise namni ala kana bahee hogga deddeemu hogga gamana laalu silaa gurrattiin siima akkasitti qosiimuun na dhibe wal mufachiisullee gaarii amasii galee haalli inni alatti argu bultirratti dhiibbaafi namni rabbi uume kun isin amma walqixa bareeddanii isinumti kun maal jedha namni ija babaasu imaan qalalawu kun imaan qalalawu jiin kan imaan qalalawii fi ija qalalawiin kun hogga ija oliiga qalalalawu godhe maal arga kuni bultirati dhiibbaafi wal hifatuun makka aalamni gowwalleen taanu social media miskiina wallahi aalama fadiihaa hadhoysaan takka dachiirraa dhabama wani dhoysaa jedha wani iccitii jedha dhabamte keessa jirraa beek kuni bultii hifannoota fidee wal hiiku laaffise namni malaayikaa mi beek nutiin kun isin malaayikaa mi barbaabake nama namni kun ka aaru ka mufatu ka dubbiin hubanne ka qotaa godhu ka abaaru waa deemaa nurraa jeetuma guyyuu fiigu kun hundi as keessa jiraa beek gidee garii ani dubartiif hin du'aayi godha ka bineensa kana mana qabdee nurraa teessin nama guyya sadii taaziyaa sharaa jalan teenye jira lolee kadeem manatti immoo rabbi jazaa kabaluu jara kana laafaan seeyde namticha guyya sadii sharaa jala nama hojii taa'uu dadhabe umrii ilmaan irraa horan nama hedduun nu keessa jira wal horachuun dirqama akkan an beekutti maan beeynen diliidhaa jette oromoo akkan an beeynetti beekutti maan beeyne yoo nama tokkoon jedhe tunuu diliidha jedha oromoo jaabee diliidha jedha haa wal horannu haa wal ba'annu jiddumattu amantii nuti amma aadaa qabna akka hawaasa keenyatti aadaa qabna dhaloota qabna safuu qabna ummata tokko ka uf danda'e jechuudha aadaa teenya san namni yoo dhufee sheer godhe nuti hin dhoorkinu akka yoo kanaame sheer godhuu danda'a akka maal jedha tireef sheer kana deebi yoo nam tokko dhufee aadaa teenya san itti fayyadamee nu wajji sheer godhe nuti hin dhoorkinu amantii yoo kopha qabna bakkuma takkiitaa naa hubadha amantii kophaan qabu gurraachas adiis daalachas hunda amantii wajji qabna narraan dogoggoriin bakka kana maqaa amantiitiin namni nuti wajji jiraannu hedduudha akka lammitti soogale masni gala silaa gurratti isinii akka itti hunda dhibe diin keenya qofaami ummataa wajji qabna nabiin sallallahu alaihi wasallam keenya qofaami ummataa wajji qabna quraanni keenya qofaami
ummata wajji qabna hoggaa waan diin haasoynu bal'ifnee oma rakkoo osoo hin ta'in abbaa fedhe wajji diini nu laalchisa haasoynu hoggaa teenya hasaasannu immoo ni gala haasoynu moo qolola irraa fuudhu feetanii ni galaami akkamittiin galle dira beekachee jettan isiniif beekaman akkana deemna ijoollee tiyya ummata kiyya hawaasa kiyya lammii tiyya والقبلني أكنا ديم بيافو إسن كجيلا بيومافو نمني إسن كجيلا به شراتك يا رب فدي أودا بيجبول شلة نمني إسن كيسا كجيلو لين أبا مبه بس كيرا والله إسن أسيتي مو حواسو ما تكو تكنابو دبدني يو أسي خوا أبار تنتاد درنا ما إسن درنا أبتوانا ختم خلاصين وانك شاشل لرا قدتشو دبدني لخما والجلا غورو في فوتين كمتني هرفا جيل الرتي جيلين سيدو أما يسين مسكين نتي أما إثيوبيا غير سوق جيران يعني والأباتي والتطاتي نجرا مجرو بيسان كيس ما جت أكمل يادا والتطا ما جانين أكيد جانين لين نما ديبا dirma san keessa ugaa bobbaanee gal ugaa dirma kana keessa bobbaanee gal gizee hunda akkuma nama ishii jee kan sujuudee yaa'u isini fakkaata adara hawaasa kana waan jaaru malee waan diigu jechas ta'ee gochas ta'ee irraa naaqusadha hadara wasiyyaan isini dhaaba nama ufiifuu madaa qabu daranuu madeessu haduraan cirame daranuu ciru hadhukkubsate daranuu dhukkubsuun wallaansa ni wallaansa amahun hawaasa kana waan jaaru malee waan diigu jechas ta'ee gochas ta'ee irraa naaqusadha hadara wasiyyaan isini dhaaba biyya Saudi Arabiyaa Riyaad dhaqe kanamni hundi damiina qabu miskiina wallahi hundi sikkoomanto gandi gadii keenya kufaan damiina meeqa madraka irratti ol yaase damiina kudha wahii ol asirra yaasee ummata dura dhaaba aduu ar'aaboo waan labsaa beekee yeroo garii miskiina wallahi waan labsaa jiraa beekee ammaa nama garii dubbiin galtu asirra ummata dura dhaabee ummanni amma irratti mataa taatan kun aduu ar'aa tana booda yoo hawaasni kun wal diigee waan hin taane irra wal dhabe isin kana irraa gaafatama guyyaa biyya dhuftan namni isinitti abbootii gadaa ta biyya jirtu irratti isinin moromu anan akkasii beek seenaa ufin balleessu namni seenaa bareecha namni hawaasa lammiin ijaara malee lammiin diigu tokkummaa uumnee waan xixiqqoodhaan hokkoluu dhabnee hundarra caalaa wajji jireenya keenya wanni biroo ni dhufti hundisi walitti siindee wal gargaarree wajjiin haa deemnu wanni isini qara'uu fedhe taa afaan arabaatiin loqodan sunis tanuma nama himu tanan daliila hedduun feesu waa meeqan isini dhaamee nama daa himu waa meeqan dhaamee nje harka baasaatuma hima du'aa inni isini godha waan isin badhaasuun qabu maaliin dhaamaa jira mee taa akka ta duraame maal jette hojii jireenya taa amma irra jiru talamaanii maal jette tokkummaa isin lamaan tokko kabiroo maal jette galmee takka akkuma isin jee kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya haasawni Sheekh Amiin Ibroodhaa Facebook irratti taasise kun daqiiqaa 55 qofa deema. Haasawa daqiiqaa 55 kana gara daqiiqaa 10 muraasaa kanatti gatisnii buusee gara daqiiqaa 19 kanatti gatisnii buusee gabaabsee waan isiniif dhiyeesseef gorsa guddaa is keessaa fudhattan yookaan asirraa barattan jedhee waanan yaadeef jechuudha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya waan hanga ammaan kanaan waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jaa. Gorsi kuni ummata keenya ni fayyada nu fayyada jettanii yoo yaaddan taate waliif daddabarsaadha hawaasa keenya kana hunda biraan nuuf gaasiniin jenna. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya sheekotiin teenya warri qophii biyya yuuketti haala kanaan qopheessuudhaan sheekha keenya Sheekh Amiin Ibroo haala kanaan nuuf simattan hundi keessanuu hedduu galatooma jazaan keessan jannata isiniif haa ta'u isiniin jenna. Akkasuma immoo hawaasni bakkoota garaagaraa jirtanillee akka gartee muhaadaraa akkanaa tana qopheessuudhaan sheekotiin baay'eetu jira biyya keessaa afeeruudhaan ummata keenya kanaaf gorsa dabarsan isiniif dhaamna waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Jazaakumullahu khairan nagaatti nuuf tura.